السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو هردوكتو سيناتو bakka jirtan maratti salaamtaan isin ageessu jecha viidiyoo kana gaala subscribe like share godhu hatattama wal biraan gahaan isin ija dhimmi arraa haasa'uu deemnu dhimma biyyaati dhimma dirree dhawaati yoolleen harargee hundi keessanuu dirree dhawaatiif sagalee ta'uun keessan ammaan isin ija dirree dhawaatiif sagalee ta'a viidiyoo kana namu wal biraan gahaa namni biraatis yaada kannadhaa asbaa irraa dubbadhaa yeroo dubbannus amma yeroo waan keenya irraa dubbannus amma jechaatiin sagantaa kiyyatti eegala dura dhaamsa tokkoon qabaa dhaamsa sanboodaan gama dirree dhawaattiin deebi'a dhaamsiniin an jalqaba qabu Oromoo Jabuutii jirtan ilmaan Oromoo kan Jabuutii jirtan yeroodhaan hatattamaan gara biyya keessanii gala ooltaniin bulinaa Jabuutii keessaa baafadhaa gala gara biyya keessanii an isinii dhaame namoonni na durallee hedduun dubbatanii jiran ni agartan viidiyoo hedduu namoonni hedduun irraa dubbatan kanaafuu dhimmi kun gara hammeenyatti waan deemaa jiraaf galaa karaa Jabuu biyya keessanii yoo hin galwattanii san rakkoo dhuftuuf isiniitutu mala dhawata kanumaan isinii jechuu barbaada akka nama Oromoo tokkotti as deebinee immoo dirree dhawarraa ni dubbannaa ni dubban hanga amma duraatu beekaatiin nu shilleesse keessaafu abbootiin gadaa afran qalloo abbootiin gadaa humbanna abbootiin gadaa ituudha kan onni ituudha karaa tokkoon weeraramaa jiru kan onni afran qalloo karaa lamaan weeraramaa jiru onni anniyyaatis karaa tokkoon weeraramaa jira as baatanii waan kana formaatatti godhuun isin laalchifte jarri kun ugaasota isaaniititu muree murteessaa jira isinis asba'a hawaasa kana rakkoo lafaa tadeemaa jirtu kana asba'a dubbadha formaatitti barbaada tokko kaleessa otoonan ijoolleedhaa kan hin beeku jijjiga lafa Oromoodhaati gaafatiin naannoo Oromiyaa turteen beekan jijjiga mootummaa paartuma obbo Diyoodhaati tan fuutee gartee jijjiga diina dura deemtee mallatteessitee Oromoo achi keessaa baasan adareen biyyoo lafti afran qalloo irra teenyaa miti dirree dhawaan harkaa fuudhamtee naguma jettan malee duraanuu teessanii miti dirree dhawaan maal harkaa qabdan eessa harkaa qabdan dirree dhawaa kan mana irra jaarratee manni dillisu mana Oromoodhaati no dirree dhawaan lafa Oromoo eega harkaa baate arraa miti isin arraa isinii dhagahamti malee dirree dhawaatis lafa sadeen isinii tuqatan ni dhageessanii miti dirree dhawaanis nu harkaa eega baate bubbultee arraa miti Oka soddoma olla koosisaa jirti adareen biyyootis akkas jijjigaas akkas arra jijjiga keessa nama keenya akkam godhate kaleessa baasan arra sanuma jechuudha jijjiga keessatti akka lammii gartee daangaa cabsitee dhufte tokko laalamne jechuudha jijjiga keessatti Somaaleen dirreedhaa keessatti haaree qubsiisanii gartee waajjira bananiif tami tan gartee kun budulaan jirra nama keenya walii gartee makiinaa haareedhaatiin biyya nu galchaa jirtu tami Jabuutii keessatti fi jarri kun nu qabu ni beeytan dirree dhawaadhaa magaalaa qaroomaati magaalaa jaalalaati jalla sun akkasii miti dhugaa fakkeenyaaf amma magaalaan jalteessaa jalqaba magaalaa agartee baha Oromiyaa keessaa daldala ilaa Giriikii fi Yaman itti kannaa turte isiidha fakkeenyaaf daldalli biyya keessaa bunaa fi qalloo ilkee arbaa gabra nama gurraacha gurguruu kana fa'aa achirraa deemaa ture asirraan gaala 50 faaraatutu fe'ee ilaa Jabuutiidhaa deeme jechuudha guyyaa 25 fa'aa furata jechuudha deemsi kun magaalaa daldalaa turte jechuudha adaree biyyootis magaalaa jalqaba manni poostaadhaa manni telefoonaa manni barnootaa jalqaba Itoophiyaa keessa maallaqni gartee itti hojjetamu egalee ona kana jechuudha afran qalloo keessa jechuudha keessaafuu jalqaba bara 1885 fa'aa keessa yeroo Turkiin gartee afran qalloo weerartu sanirraa laafinni dhufuudhaan 1887 fa'aa keessa afran qalloo eega cabxee awwaallee ni beeytanii miti awwaallee lafa Oromoodhaati bara lafa tana lafa gartee mililik boodarra gartee afran qalloo itti cabsee calii calankoo booda sirni gadaa isaanii laaffatee booda sinnaa maarree nama jamu nama yeroo jalqabaa magaalaa jalteessaa mililik kaayyate booda dirreedhaa akka bulchu godhe jechuudha. Kudha sagal duwwaa waajjirri
baaburaa Jabuutii banamee jechuudha. 19 duwwaa takka dirree dhawaatti eegalame jechuudha. Yeroo magaalaan lamata iskuul dirree dhawaa keessatti eegalame jechuudha. Manni barnootaa jechuudha. Uteelliinis akkasii jechuudha. Achirraa kaatee namni Oromoodhaa lafa kana keessa daldalatee wal dalaisiisee jiraachaa jiru alagaa irraa jiraachaa jira. Arrammoo lakki Oromoo biyya bulchaa jira. Kadir Joor Katibaan dirree dhawaa ilma keenya jenneeti waa hedduu gartee silaa waan namni gaafachuu barbaadus gallakkifne jechuudha. Arrammoo isaannaa gurguraa awrojjaa jenii gartee haaretti gartee gaafa Hayila Sillaaseedhaa fi Dargiidhaa sanuu Dargii keessa wanni kun babal'inaa sababaa isaa sababaa jaarraa abbaa gadaa qabsoo eegaleen warri akka Mul'is Gadaa faan qabsoo noqqaa finiinsan saboota naannoo san jiran gartee Oromoo irra jaaruudhaaf sukkaraa fi ruuzaa gartee daqiiqaa fa'aa gartee irtaataatti kan nu turan sababni isaa kana jechuudha waan qabsoon Oromoo naannoo sanii eegalteef waan kana laamuseessuudhaaf waan kana jaaranii godhan achi dura wanni jirtu ilaa hanga dawwallan lafa Oromoodhaa duukaa walitti himna. Kanaaf arra ammoo afran qalloo qofaa dhimmi kun dhimmi ilaalatu onaa afran qalloo qofaa miti akkuma jalqaba irratti isinii tuqee sadeen Harargee qubataa wanni kun ilaala. Eessa gabbahee namni kun fincaanuu ta'a hin jirtu jechuudha. Nuti ammoo gosa maarree ganna gontaan Awurooppaa fi biyya Arabaa keessaa teenyeeti wal foone jechuudha akka nama haada fo'utti. Haanni nuti fo'aa jirru haada biyyeedhaati haada faayidaa kan qabu. Namni tokkoon ol goree ona keenyarra mana ijaarratee jireenya isaa fooyyessu jira jechuudha. Arrammoo waajjira banataa jiran Kadir Jooriidhaan mallatteesseef. Nuti dheengaddaas viidiyoo sallaalaatiin ture ugaazonni gartee Jabuutii irraa diilli dhufe jechuudha. Isaan qofaan asii UNESCO Ruusiyaa geessanii bakka gartee seenaan namaatti galmeetu hunda geessanii achirraa fidan. Simannaa ajaa'ibaa godhameef jechuudha. Hanga har'aatti ijoolleen Oromoodhaa magaalaa dirree dhawaa keessatti lammii lammaffaan laalamti jechuudha. Magaalaa bareedduu magaalaa Somaaleedhaa dirree dhawaa jeetti barreessuu eegalee jechuudha Kadir. Dirree dhawaadhaa yoo arra dhaabbannee gartee ijoollee dirree dhawaa namachi jiru san wajjin kaanee qabsoon godhin qe'enni dhufuutaan haramaatti isin dhufuutaan awwadaatti isin dhufuutaan gaara mul'atatti cirootti isin dhufuutaan wallaahi lazim dhugaadhaan isin himane. Namni magaalaa guddittii gaafa sirraa fudhate wulii mana keessaa gabboo sitti hin dhiisu. Adareen biyyoo teenyaa miti. Awwadaa ilmaan kun bara federaalaa bara. Magaalaan awwadaa waarii wadaatiin maqaan isii kan moggaafame jechuudha. Haramaayis maayaadhaa nama maqaa maayaatiin nama dhalataa naannoo saniitti moggaate jechuudha. Adaree biyyoo teenyaa miti. Maal jettaniin jijjiga teenyaa baabbilee teenyaa miti. Harargee dubbiin tun isin gadi itti gallallaalaati dubbaddaa dubbii kanarra as baada yeroon biyyaa fi lafa teenyaaf dubbannu amma jechuudha. Dhimmi kun dhimma dirree dhawaa qofaa miti. Magaalonni gurguddaan Harargeedhaa tokko Harargee harkan jiran. Adareen eessa qabdi? Mana lamaa hin jirtu adareen wanni jaama. Balaakalaa achi keessa walitti qabanii naannoo Hararii jedhanii lafuma Oromoodhaa saamanii hara kaaniin ona nooleerraa hara kaaniin ona alaa fadisirraa. Egaa hara kaaniin jaarsorraa lafa jara kanaati haciramtee naannoo Hararii taate jechuudha. Dirree dhawaan isarra shinniileen naannoo Somaaleeti shinniilee bira kunneetu har'aan ta'e kun paarkii Alii Birraa Andanya Mangat namni dirree dhawaa naannoo san hundatti beektan tokkoon an fiiduu kanarraa dubbadhu. Paarkii dheengatta gamtaan Afrikaallee dhufee nama guddaa asitti awwaalame gartee bakka kana dhufuu nu kabajanu gooti jan har'a Kadir fidee isaaf achitti waajjira banee jechuudha achitti dhaqee waajjira baneef jechuudha. Naannoo sun yoo dhugaa dubbanne paarkiin sun paarkii maqaa ijaarsa kanaatiin silaa naannoo sun kabajaa hawaasa naannoo sanitti godhuu qabdi jechuudha. Jabuutii irraa hundoo fidaniiti Somaalee dirree dhawaa keessa nu naannessan jechuudha. Ammoo Somaaleen achirraa nama keenya buqqaafteetii sababaa Oromoodhaatiin nu galchaa jirti. Nuti ammoo qeeffinnee mana jaarraaf. Kun jaalalan taatu kun walqixxummaan taatu. Mana kireeffannee lafa isaanirra jiraachuu dadhabnee miilaanuu deemuu dadhabne. Isaan ammoo asii fidanii waajjiraas banatee manaas jaarrataa jiran. Manni dirree dhawaa keessatti illee bareedaan sun lafa Oromoodhaati. Ka Somaaleedhaati. Ka Amaaraati. Sababiraatu qabeenya irraa qaba mana irraa qaba Oromoon kiraa'uu galuu hin dandeessu dhugaa walitti himna. Diyaaspooraan ijoollee dirree dhawaadhaa biyya alaa jirtan as bahaati waan kanarraa hatattamaan amma dubbaddaa.
Kaabineen dirree dhawaa bulchitan guututtuu keessan Oromoodhaa waan kana hatattamaan dhaabsisuu qabdan. Yoo inni kun hatattamaan hin dhaabamin isin dantaa miindaa keessaniitiif malee achi tatteessan lafaa fi gartee nama kana tajaajiluudhaaf achi tattaa'utti hin jirtan jechuudha. Hin jirtan jechuudha. Lafti walqixxummaa naman goote. Si galtee federaalizimiin baanan nama walqixxaata malee lafaan ka federaala ta'u. Ilma namaa federaala ta'a lafti federaalaan taatu. Kun riifandamiidha kan amma nuti irraa dubbachaa jiru. Hiree yookaan afaan Oromootti murteeffannaa lafaa fi mirga namni gartee biyya san lafa sanarra qabu riifandamii kana dubbachaa jirra jechuudha. Malee nuti yeroo hundattuu diinni Oromoon diina baay'isuu hin qabdu kan jettanis nuti takkaa diina namatti hin taane namaa diina nutti ta'e malee kun fudhatama hin qabu. Kun fudhatama hin qabu. Takkaan nama tuulee beeknaa nuti nama tuulee qabu keenya irra dhufa haada biraan nu gataati takkaa Oromootantu hidhatee daangaa dabree nama gatee beeka. Mee Oromoo guyyuma kam hidhattee takkaa wal gurmeessitee qe'ee namaa dhayitee weerartee beekti hin jirtu jechuudha. Paartiin biyya bulchaa jirtu kun kan ati haasoytu kun fudhatama hin qabu. Kun fudhatama hin qabu. Oromoo dhufa amata dhufa haada biraa Oromoo namaa weerara malee Oromoon nama tuqxee hin beektu. Uummasirra namni nama kuma meeqa irraa ajjeesee deema jechuudha. Namni gaafatus hin jiru jechuudha. Kun waan gartee yeroo dheeraadhaas nurra raawwatamaa ture Faransaay, Giriik, Portugaal, Turkii, Minilik, deebis wayyaaneedhaan, Dargiidhaan, Liijuu Hayiliidhaan namni hundi Oromoo gata Itoophiyaa san keessatti. Takkaa namni as ba'ee gaafatu hin jiru. Kan ammaas if dura oofanii nama kana gachisiisan Oromoo. Gaafa Haile Sillaaseedhaan namni nama gataa ture xayyaaraan Oromoo. Gaafa Minilik Oromoo. Gaafa Dargiidhaa Oromoo. Gaafa wayyaanee Oromoo. Keessaafu baartuma gaafa wayyaanee jirtu har'aas tagartee if jijjiirte jechuudha. Tabiraa hin dhufne jechuudha. Obboodii maatiitu badhaadhinatti if jijjiiree dhufe jechuudha. Sanuti uummanummaan Harargee kun xiqqishoollee taatu godiyyaan nusa nyaachuu malee jimaa qamaanee dhalaa garaa godhuu malee ilmaan gataruu malee hiyyaan nusa nuti. Sayaadaa Harargee jimaa qamaateetuma ilmaan gagguruudhaa miti. Dhalaa garaa godhuudhaan jimaa qamaaniitu. Mee eessa gabbaatee fincaanne adaree biyyoo ta'e eenyuuti dirreen dhawaa ta'e eenyuuti jijjigatee eenyuuti. Awwataa akkas. Haramaayaan akkas. Magaalaan Ciroo akkas. Arrana ona ituu keessa bordodde irraan hardiimin eessa deemaa jirtu Somaaleen. Harargee wal nyaatuu dhiiftee walirra duulu dhukkuba gandaatii fi kagosaatiin gidduun naqan kana keessaa baatee waan kana irratti dalaguu qabdi. Amma waan kana irratti dalaguu qabdi jechuudha. Yoo kun hin dalagamne qe'ee sanirra jiraachuu hin dandeenyu akkuma Harargeettu jiraachuu hin teenyu. Amatuma lama naa lakkaa'e. Fagoon geessin amatuma tokko. Arraa naannoo anniyyaatiin gartee mayyuu mulluqqeedhaatiin Somaaleen ilaa isaatti deemu jirti. Asuma fajis kana ilaa isaatti deemu jirtu Somaaleen magaalaa Baabbilee gaafii hin feesisu. Asiin cinassaan Somaaleen eessa jirti? Bakka inni isaa bira kutte. Amma haareen lafaa kaatanii dhimma dirree dhawaa sagalee ta'aa jettan. Adeeroo dirreen dhawaa kaleedha kan namtee bara. Kaleedha gartee nama waa beekuu fi nama waa dandeettii qabu kan isaa yaasanii abbaa fedhetti ol galchanii mana irra jaarsisuu jajjabuutti irraa dhufee namni kan maallaqa qabu jaarrachaa jira. Haa ta'u ammoo dhimma dirree dhawaa ta'amma haate tanarratti tan gartee jabuuti irraa fidanii waajjira dirree dhawaa namaa banan tana duraan dhaabbanu. Safaaraadha ambaasiidha Kadir Joor kan akka cibbanteef konsuula kubileetii jabuutiidhaati isaadhaati tana cibbante. Yoo ambaasii taate ambaasiin jabuutiidhaaf Addis Ababaadha jira Finfinnee. Konsuulli laakiin dirree dhawaa ni jira. Kunoo maaliif jaara lafti kannamtee fi ijaaramuun barbaachise. Magaalaa bareedduu dirree dhawaa Somaaleedha. Egaa
arra khutaan tokko faan irraa haasa'u kun bikkarkachuu qabachuu haasa'uun nuti arra irraa haasa'uun kun dhimma dirreedhaa irratti abbootiin gadaa reefu jennee ituu fi humbannaa fi afran qalloo hatattamaan lafaa kaatanii waan kana irraa dubbachuu qabdan jarri nu ugaasa isaanii dura deemee waan kana godhaa jira. Viidiyoo isaanii fi guyyaa simannaan godhananii ugaasota guututti namni dhufu. Isin maali isaan maali? Yoo dhuma taate du'aa uummata dura deemaadha. Guyyaa rakkoon dhufte malatti ol galuudhaa miti. Akkam nu godhuu deema mootummaan kun kaleessaas adaree biyyoo kannee jijjiga kannee maarree kannee magaalaan ta'e takka lafne har'aas dirreedhaa hanguma keessaa namni lama mul'atu kana kanaas keessaa qochiisuu deeman. Eessa nu geessuu deemtan too? Asii malkaa ilaa malkaadhaati kan Soomaaliyaan dhuftee jirtu. Lafti tun lafa eenyuti jara kain. Asiin asabootiin hurtuun akkasitti eebsi Soomaaliyaan kan hunda erar goota erar. Ara Soomaaliyaatu Oromoo naannoo sanii gartee lafa qotuu fi kanatti hin dhiiftu. Gaala akka fiddee akka feetetti ol nayitee ooyiruu naman nayti. Asiin mee fagoon nageenyi gaarum lataa kana laga raammis jechuu dhageessan Soomaaliyaan ilaa laga raammis kan ilaa daaddoo ol dhufti. Lafa Oromoodhaa akka fedhetti abbaan fedhe keessa deemee dhiyeessifatee abbaan fedhe mana irra ijaarrata. Mootummaan ammoo nuti gibira kannaadhaa fi gartee maarree ta'a laalcha shaneedhaadhaa qabda laalcha abaa'oo qabda jeetuma hanuuca faqu inni gowwajjees qawwee takkitti itti kannaniin dhaabbatee hanubatu inni. Ka Oromoon ta'e lafa san keessa deemee mana isaa ijaarratu haa dheechifatu. Xaaxaaqii fi xaaxaashii yaa xaaxaasheeti xaaxaaqii maalii miti yaa milishaa midhaan guuraadha malee ati milishaa maali? Ati hawaasuma akkas jiru san gati qawwee takkitti si kennaniin. Qarshii 50 qarshii 100 irraa guurratu kaanis gibiraa ol kaasiidhaan. Abbaan fedhammoo lafa tarra fitee kan mana maallaqa qabu lafa ijaarrate jechuudha. Naafeti mana nuti ammoo dhalataan lafa sanii waan isa ijaarsu lafuma san irratti Oromoon mana ijaarrachuu hin dandeessu. Mana amma fa'aa miilaanuu deemuu dadhabdeewu. Lakki nuti kaleessaas gartee ala seenyee biyya tana hin diignu namni harkaa amma aangoo harkaa qabu Oromoodha. Lakki walirra duullee biyya tana hin balleessu nuudhaatu nu uffisiise jechuudha. Haa baddu kanuufuu tolaan jirtu. Kana sin godhin as deebitanii dirreedhaa irraa waan buqqiftan ammaas eessa nu geessuu deemtan? Karshalleedha moo qilixxoodha nu geessuu deemtan? Dirreedhaa tana keessatti hayyoota meeqaa gartee jumlaadhaatti ajjeesanii shananii awwaalan jechuudha. Isii kana keessaa nama meeqaa biyyarraa baqatee biyya hambaa qabriinsaa taate? Abbaa lafa sanii jechuudha. Isii tana mormuudhaaf lafa tana mormuudhaaf haqa uummata naannoo sanii dubbachuudhaaf jecha. Arrabdallaa Masagaajaadhaa qabriinsaa Awurooppaadha. Haaji Ibsaa Mahammad Hundeessaa Afran Qallooti qabriinsaa Awurooppaadha. Sheekh Bakrii Sabaloo qabriinsaa Somaalee. Adeeroo ni dhageessa. Isin dhaloonni arraa ni dhageessan. Kan biyya Arabaa keessaa khubzii nyaattee dhalaarraan haasawin as fayyadu waa'ee dirre dhaaraa dubbatu. Ati kan Awurooppaa jirtu as bahi dhimma dirre dhaadhaatiif sagalee ta'e. Ati kan biyya Arabaa jirtu as bahi dirre dhaadhaatiif sagalee ta'e. Ati kan Keeniyaa jirtu hundi keessan bakka jirtan hundarraa kan Suus Afrikaa irra jirtan bakka jirtan hundarraa. Haay maali roorroon hangara caalti. Bilaaniin ala ijaarame Oromoo immoo mana irra diiganii lafaa buqqisan kaan ammoo waajjira kannaniif. Kaan gibira kan nuti dajanii cafa kan akka karkarroo ooyiruu namaa seentetti. Kan alagaadhaan immoo ni leellifama abbaa ka biyya saniin ta'in kaalarraa dhufe. Ni beeyna daldala dirre dhaadhaatii fi adeeree biyyoorraa hanga Finfinnee namni ofaa jiru nama Oromoodhaatiin nama biraati. Kan hundaas cal arrammoo lafarraa gartee lafa nama biraa fidanii qubsiisuu haaraa tanaa dhufe jechuudha. Kadii hanga tokkicha kana numa harkanne yennee bannu tokko nama faarsiisus gamaa gamana yoo ilaalla. Tokkicha kana numa harkanneeti nama nagayaati yenneeti harka sii dhoohin ammoo ati ammoo lafarraa nu buqqisuudhaaf dhufte ammoo haareetti. Diinni Afran Qalloo kan kaleessa magaalaa irra rashamame lafatti isin dhiisuun ta'u. Nutulleen isin dhiisuun teen.
wanni kun hatattamaan dhimmi dirree dhawaadhaa hatattamaan furmaata harkachuu qaba jechuudha. Wanni nuti jechaa jiru. Ka'aa du'a kana ol duutii itillee irratti nu duunaa yoo duunees waaqa keenya irratti shahiida kun. Aarsaan taane kafalurra kun aarsaadha. Kana aarsaan kafalan. Hangam duraa wanni nuti nama keenya lakkisaa waan hin taanetti aarsaan kafalina waan hin taanetti hiriiran bayinaa jenneeti nama keenya ala kana dhoorku jirra jechuudha. Ammoo har'a haa bahani. Har'a ammoo bahuu qabanii dhumuu qaban lafa isaa irratti. Tuttuutanii mukaasee miti badaanni wal qixxummaa yaadaa miti. Adareen biyyoodhaa magaalaa gudditti Harargee taatee deebi'u. Jijjigaas, Baabbilees, dirree dhawaadhaas. Guututti wanni gartee nuti kaleessa hayni keenya kadhabne bikka nu deebi'uu qaba. Yoo kun hin ta'inis ni dhumna isinuu nu fixaa jirtanii jalaan nutti ol nayxanii gamanaan nutti ol nayxanii nu fixanis haati rakkoo qabu ni dhumna. Isinuu nu fixaa jirtan. Kabiraatiin maaloof isinuu gibiran kafaltanii maarree jettaniiti shaanee maarree maqaa akka taargaa makiinan nu moggaaftanii nu fixaa jirtan akka feetanii nu ajjeesaa jirtan daa'ima ajjeesaa jirtan. Wanni isin nu gootan takka hin jirtu. Mataa ol nun qabachiifne badhaadhinne. Mataa ol nu qabachiise innee hine jechuudha. Mataa ol nu qabachiisuun lafa Harargeedhaa tassaabamte guututti deebi'uu qabdi. Guututti. Qeeroon biyya jirtan guututti ka'aa lafaa mariifamtamiin keenya kan gaafannu amma jechuudha amma. Wanni afran qalloo teepuusaa amma jechuudha. Amma. Kana achitti numan jiru gaa wanni biraata akka numan jirtu jechuudha. Wulii bakkatti gabbaanee fincaanuu dhabuudha wanni biraata akka hin jirtu jechuudha. Harka laagaa keessanii arraan tanuuf keessaa nuuf fiddan jechuudha. Kan duraanuu ilaa asii boqonnee taa'aa jirru arra immoo akkanuma nu gootanii nu ditiisitan jechuudha. Kanaafuu gartee dubbiin heddummaatteef faayidaan qabdu arraaf kanarraa asumatti hin goolabaa viidiyoo kana sheer subscribe like godhuudhaan wal biraan gaha. Sheerii fi subscribe nama kadhachaan ture. Ammoo dhimmi kun arraan tana nama hunda haa wal haa ga'u. Sheerii fi subscribe nama kadhaddoon takkaa kanaa godhaan jenneen. Arrammoo kun hundinuu sheer subscribe like godhaadhaati waliin gaha. Hundi keessa waliin gahuun dhaamsa biyyaatu kun dhaamsa sagalee dirreedhaati. Dhaamsa sagalee Harargeedhaati. Kana waliin gahaa Harargeef sagalee ta'a dirreedhaatiif sagalee ta'a. Haa yeroon isaa amma riifandamii keenya gaafachuun yeroo isaa amma dirree dhawaadhaaf dhaabbachuun Harargeef dhaabbachuun haa qeeroo lafaa bakka jirtanii.